si waggaa shan jaha torba saddeet deemee an namachitti itti deebi'ee jira biyya galee. Ammoo kun miidhaa oofa waan ta'eef lakkisaa hin ta'u nurraa haa dhaabbatu. Miskiina karaa deemuun maqaa kiyyaan dhumachuun qabu arriyaa taa'eetiin nama gogsaa nama akkas godhaa fi gastii kiyyarattu maayoon jedhe arriyaa jira. Ani eenyumaan sodaadhu dhuga maaliif jennaan mana ho'aa keessaan jira ka mukayyafa riimootiin itti banadhee taa'a bara. Miskiina dhumata. Akka miskiinni hin dhumanne warri ijoollee qabe gadhiisee haa jedhu ka araara booddee bitanii isinillee guyyaatti qabattanii jirtanii ijoollee keenya ammoo mana hedduttiin argaa jira ijoollee keenyatti illee irra deemaa itti hima waan akka waan hin taane afaaniin baane yeroo beeytanii maali wanni guddaan nama walitti buusu arraba kana arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa jedhan akka waan jenne akka walii waan jenne ijoollee keenyas ijoollee isaanillee akkasitti irra deemanii itti himanii isinillee ijoollee keenya itti hima araarri haa bu'uu jedhaan miskiinni akka hin dhumanne karaa kanatti. Agasuma dhumaatti. Baay'ee galatooma. Eenyu kaddaanu mee dhaha eenyu itti kaddaanu. Kebeeki. Anaa kenname. Kebeeki tutusaa Hamza Ali tirraan achirraan bosona Oromiyaa tira fakkaate beetti ufaaf koddura ta'u jirtanitti beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dabareen ani ture raam keessa. Kebeeki turan dhufne godhe. Ustaz Ahmad duna dura dhufanii anallee Ustaz Ahmad haa dubbatanii. Ustaz Ahmad yoo dabarsan rakkoon qabu. Kebeek itti fufi bakka. Dabareen kennamu abbo yaaya. Namni dabareen hin jirre taate gadi buuna rakkoon qabu. Habibi be ati dhuma kanarra dhuftee yoo. Ustaz Abu Ahmad illee na duubaan dhufanii maal taatan abu yaaya. Kan buunee deemna rakkoon qabu. Tayyib illolinka tayyib eega dura dhufte bakka hin beeka namni si dura dhufe bakka wal duraa duuba dhuftanaan hin beeku garuu waan si dura dhufeera fakkaata akkasitti dubbata. Kennaafi carraa rakkoo hin qabu. Boonaa baalee dhiyaata. Boonaa dhiyaadha. Boonaa dubbadhu. Dhiifama naa godhaadha ustaazonni kennallee warri as keessa jirtanii bakka iddoo hojiin jira waan biraatiif miti na ofolcha nama tokkoon dubbachuun barbaade hawaasa keenya walii hubachuun gaariidha. Waa'ee amma dhimma isin irratti dubbataa jirtan kanarratti kana dura isin dubbannellee dubbachuu illee hin barbaanne. Maaliifuu namaaf nama walitti buusuun faayidaa hin qabu. Taatee amma ta'amaa jirtu kun hamma callisanii dhaati miti. Utubaan haga dhiibanillee gayaa haga dhiisanis gaayetti Oromoon gaafa mammaayitu. Taateen torbee kana keessa deemaa jirtu waan ilma Oromoo kaleessa diinni kaleessa hin dalagne irratti dalagamaa akka ture hundi keenya argaa jirtan dhagaa jirtan. Waan sanii ol nama yaachisu waan sanii ol qalbii namaa cabsu bifa jaarsummaatiin kaleessa galgala irraa eegalee guyyaatti aanus dabalatee waan qalbii nama cabsaatu dalagamaa jira dhugaa jirtu yoo dubbanne. Ilma Oromoo ilma miskiina karaa deemu akkasi godhanii haala saniin haala suukanneessaa saniin ilmi dhiiraa tokko akkas ta'e hadda gartee ummata yakkamaa ummata shiftaa ijoollee keenya kaleessa nyaataa ture haddallee yakka akkasii san irratti raawwataa ture. Boona adeemsa boona wanni irra jiru waa'ee araaraatiif ila waa'ee jaarsummallee namni jaarsummaa qabee hadha jaarsummaa dubbataa jiru hin jiru. Waa'ee nagaa irratti dubbadhaa malee waa'ee jaarsummaa feetan araara feetan dhiibta. Abu yaa'aa nagaa dubbachaa jira nadiisa. Ila nageenyi dhugaadha. Nageenyi eenyuyyuu hin jibbu. Waa'ee jaarsummaa kana jedhu nurraa dhaaba. Yoo ka barbaachisu taate yoo quuqamni ilmaan namaa kun isinitti dhagahame taate akka gartee sabaatitti illee akka namummaatitti illee ummanni yakkamaa kun qabamee seeratti nuu haa dhiyaatu. Hadda yoo gartee bifa garteetiin jaarsummaatiin kan uumama taate jaarsummaa guyyaa muraasa dura laalaniitiin turan. Yoo gartee waan kanaaf haala mijeessuu taate malee jabaadhu jegna keenya jechuun yoo taate malee jaarsummaan kun faayidaan inni qabu tokko hin jiru. Yakki akkuma deemamaa ture kuni takkaa dhala ilma namaa irratti hin deemne dhugaa jirtu yoo dubbanne. Biyya kana keessa jirtanii uummata kana viidiyoo isaa argatan suuraa isaa qabdanii lakkoofsa isaa qabdanii fuutanii mootummaa biyya kanaatitti maan kennin akkana barbaada mootummaan biyya kanaa. Kanarratti maan xiyyeeffanne hadda ilma namaa gartee duuba dhaabatanii muka duubaan itti oofan afaanitti fincaa'an kophee arraabsisiisan dhugaa nama sadii qaqqabanii jaarsummaaf uummata shiftaa kana fuudhanii cinaa kaayanii akka waan nama gaarii dalagee akka waan yakkamaa hin taanetti fidanii meenuu barbaadanii cina kaa'u maa barbaachise. Waan gaarii kam dalage. Yaa boona. Kanarra dhaabbadhaa laala. Abada ganna darbitu malee dhugaa jirtu walitti hima. Waan kana naffaninaati kanarra dhaabbadha.
Maaliin ilma keessan osoo ta'eetii barre hadda ilmi keessan afaanii fincaananii udaan nyaachisanii of cinaa keessanii jaarsummaa laaluu ni dandeettan hin dandeettan wallaahi abad. Isaarran ijjatinaa dubbii. Bifa jaarsummallee nurraa dhaaba yoo dhugumatti gomni isin jiraate gara seeraatitti nu dhiyeessa. Biyya kana keessa waliin jirra bakka jarri jirtu du'e mootummaan biyya kana seerri uummata kana eenyu yoo oli saatalaayiti jajjaba qaban boollaa isaan baasuu danda'a maa kana irratti hin hojjanne maa bobaa jaloo qabattan bakka dubbiin tun jalqaba kaatee fi kan yakka kana raawwate seeratti yoo nu dhiyeessitan malee biyyi nagaa hin taatu abad isinitti himna dhageeffata bifa jaarsummaatiin wal jala qabattanii akka waan gaarii dalagee osoo haati himimmaan boodu abbaan boodu fiddanii gasirra keessanii nu jabaadhu dhiifama nu godhi akkas saruu bakka filataa kula qabaadha yakka maan dhufe mana kanaa miti manni dubbinti itti laallamtu jedha maa barbaachisa kun ija qabna waa argaa jira ol baa'ullee dadhabnachi keessaa gan nu darbitanii sirna gadaa oromoo keessatti illee Ustaz, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri mustod, warri onno qabate tana qabdan naman darbina. Waa tokko mee kebeeki geetaraaf sintaru wanni irratti xiyyeeffatanii dubbatuu qabdani feetan araaramta feetan dhiiftan ka duraatiif dura dursoo anka jedhaa jiru lolli haa dhaabatuu jedhaa jira wanni dura lolame hin gayaa gochi dura godhame hin gayaa kanarratti fokos godhaa jiran miira keessan seenina waan dura tareef marii barbaachisa yaada barbaachisa yoo kaanee junguluullee tumol kaanee dubbataatuma deemne faayidaan qabu lola jabeessuun lola hafarsuun lola gartee jiraatu gaarii miti ani kabajaan mana keessan dhufee dhugaa ilmaan oromoo dubbataa jiran hin darbina manni keessan mana kooti miidhamni galee kun hundatti galee yakkamni kun obboleessa keessanii obboleessa kiyya kanarraa maaloo takoo taragaagay akka loltuun barbaadu taragaagay boona taragaagay maal taate boona taragaagay miira keessan galini taragaagay maal jechuu taragaagay boona koy boonaan lolin manni kiyyoo keeta yoona kabajje miiraan akka seedee namni tokko haasa'uuf hin dhufne yaadaan nama mareessisuuf malee yaadaan gartee deemuudhaaf malee waan gartee gasii mootuu miira jedhamu mana kana keessatti akka hin dubbatamne barbaadan wanni qaaqaa turreeyyuu akka namni miira keessa galee waan balleessineef akka namni miira keessa galee waan politisaarfatu hin dalagneef sinafoo deemaa jirra malee miira keessa galee akka waa balleessinuufi miti jedhaa jiraane araara isin wal quba qabdanii araaramuuf mataa wal jala kaattaniirtanii mari'attanii jirtanii mee mari'ati namni nama harkaa qabdu mee nama seera dhiyeessuu dhabiiti yoo asirra dhufte machoofna malee yoo achi gara galle dalagama keessan oofataa jirtan mari'ataa jirtanii rakkoo kun maaliif gale eenyu galche eenyurraa nu dhufe jettanii wal mari'attanii qabdanii hin jiru yoo dhuftan qofa akka nama gartee gas immoo waa dhugeetitti machaa'uu hin qabnu taragaaggaa adeema nuti akka nama tokkootitti ijoollee qabaa jenneerra akka nama namaan jedheetitti ofiinis jennee jirra qabaa gara kennaallee ijoolleen akka gartee gasii waan balleessine jennee jirra kanaaf isinitti dhufne malee yoo badii balleessa jechuu taate ka duraatu hin gaya eessa akka gahe maalirra akka gahe maal akka hojjetame maal akka dalagame gurraa garaa keessanii fi ija keessan afoo jira waan taheefi waan duraa irratti deebinee ibidda itti gaazii itti rafarrafne ibidda itti qabuu hin qabnu obboloowwan kee dhugaa dubbatuudhaaf ija gatiitiin laaluu qabdanii mee amma rabbi dhugaa nu haa dubbisu asirra dhufne hagam wal geennu kan asirratti haga dhufnee lollu kana maaliif gartee gasii gaddeennee maal nu wayya waliin hin jenne maaltu nu baasa maa waliin hin jenne jara dhugaa walii himne kanaaf namni yoo mari'ate yoo wal jala yaa'e yoo waliin deeme yoo wal kabaje ka abbaan warrabse kenna nu dhaga'u yoo kana ta'e hiikkatoon hin ta'u nu hunduu wal tuffannee wal xiqqeessinee hambillee nu xiqqeessee nu biraa gala malee waan eegasanii bu'aa qabu tokkollee waan hin jirreef dhaabadhaa ijoolleen ta'e ijoolleen arsi dhugaa isin himaan dhaabadhaa gati likkiin jiru dhaabadhaa hingaa kalaas yakki ka dura raawwatame hingaa badiin ka dura raawwatame hingaa amma booda deebinee
waan ta'uuf waan deemamuu qabu hunda isaan irra bilbilan amma eenyu fudhatare Ustaz Ahmad dubbadha. Ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii. Dubbii Jira. dubbii isin yoo dubbattaniittu ani yoo dubbatamee faayidaa qabatee waan tokko qofan dubbadha. Amma akkas hagoon gabaabaa dubbii akka kootti jechuudha. Tokkoffaa fakkeenyaaf yoo wanti kun haa dhaabbatu jedhame ijoolleen kanarraati lolli waan jedhamu haa dhaabbatu nam fudha sana. Lolli haa dhaabbatu yoo lolli kun yoo dhaabbate lubbuu namaatiin qisaasa'u namati akka hin taane hin ta'u. Isa kanarratti waliin gala. Garuu lana dhaggeeffadha. Amma arsii ta'a walloo himachuun hin danda'amu akka kotti. Walloo ta'a arsii himachuun hin danda'amu. Sirrii miti dogongora dheen fudhani waan kana. Maaliifina jedha. Fakkeenyaa fudhan abdii bilisummaa dhalataa walloodha miti. Kan miidiyaa kanarratti ba'ee bakka agartanitti ijoollee akkas akkasii yoo agartan akkas godha kan jedheesadha. Ijoollonni walloo mucaa Ustaz dhiifama hayyuu Oromoo ol harkisaan jalaa gabbu dhiifama Ustaz afaanii isin qabe. Noofola abbaa. Ela abdii bilisummaa fakkeenyaa fi ijoollota bakka akkas akkasitti yoo agartan akkas godhaa jedhee ajaja dabarse. Ajajanni dabarse sun hojiirra oole. Namni abdii bilisummaatiin qabee jechuudha. Yakka raawwatame sanaaf informationii ta'e waan barbaadeen ta'e wanni itti dhiyeessuu qabu nama dhalootaan walloo ta'edha. Kun yaada mataa koodha. Namni jalqaba irratti duuluu qabu warra dhalattoota walloo. Namni afaarsoo irratti duuluu qabu warra dhalootaan arsii ta'edha. Eenyuun dura? Ana sa Wallaggatti dhalate miti. Anaani waa sadiin nagashaayyuun keessa qaba. Tokkoffaa islaamummaatu nagasha. Lama namummaatu nagasha. Sadaffaa oromummaatu nagasha. Kana sadaniin keessa seena. Isiniin garuu dhaggeeffadha. Islaamummaati isin galcha, namummaati isin galcha, oromummaati isin galcha, gosummaatu isin galcha. Waa kana arfanii rabbi guyyaa qiyaamaa isin galcha. Madda ol harkisaanii. Waa kana arfaniin rabbiin isin gaafata. Jaroota kana fakkeenyaaf mucaan gaddaa eenyu Daani'el jedhamu sana shororkeessaadha jedhan. Yakka amma kanaan raawwanne mucaan sun. Ijoollonni kun lamaan shororkeessituudha. Fakkeenyaaf qabeenya qabu. Ijoollonni kun maatii qabu. Biyyaatti qabeenya adda addaa qabaachuu danda'u. Akka qabeenyi isaanii hin sochoone sheekolee warri biyyaa namoonni akkas akkasirratti hojjechuu hin danda'ani. Ituu ijoollee kana qabachuun dadhabame. Karuma ijoollee kana qabatanitti dhibe. Karuma ijoollee kana kontirool godhe dhibe. Soogdaniiti. Warri dhalootaan arsii taatanis of jalatti qabattu afarsootiin. Warri dhalootaan walloo taatanis abdiitiin of jalatti qabattu. Nabi Muhammad garuu sallallahu alaihi wasallam gaafa dubartiin warra gosa guddaa warra qabeenya guddaa qabu sun hanna hatteennaan Usaamaan rasuula rabbiitti dhaqee rasuula rabbiitiin gaafate san salawaatu rabbi wasalaamu alaihi jaarsummaa dhaqee gaafannaan ummanni duraanii jaahiliyyaa akkasiitiin wal fixanii wallahi ituu Faatimaan atti harka isheen irraa muraa jedhan rasuulli rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alaihi yoo rasuulatti amantan ta'e intala kooraan harka muraa jedhan isin nama muka namatti kaa'e nama biyyoo nama nyaachisu irratti gosa koodha jettanii dhaabattan taanaan islaamummaan isin himattan islaamummaa sobaadha. Islaamummaa sobaadha. Islaamummaa keessan islaamummaa dhugaa miti. Ni godhatu guyyaa yang baruudha. Islaamummaa isin himattan islaamummaa sobaadha. Kijiba islaamummaa kijiba. Rabbiin hawdii Nabi Muhammad isinin qammasiisin gandummaa fettanii kana gootu taanan shafa'aan Nabiyyi Muhammad harama isin irratti haa godhu Rabbiin. Rabbiin shafa'aa Nabiyyi isa wallahi hadiisa kana dhaga'a ituu rasuulli intala koo irratti kana murteessa jedhanii isin
gosa koodha jettanii ganda koodha jettanii of jala qabdu rabbiin abidda isaa mataa keessanitti haa qabu. Warri beekaa kan hojjettanii tu beekaa taatanii nama dura beekaa taatanii ituu dubbattanii dhageessisuu dandeessanii ituu lookeeshinii jara kanaa bakka isaan jiran kutaa Walloo keessaas kutaa Arsii keessaas bakka isaan jiran bakka Afarsoon jirutu beektu bakka Abdii Bilisummaa jirutu beektu bakka Ahmad King jirutu beektu bakka Sumeen jirutu beektu gandummaaf jettee akka kanaa godhaa jirtu rabbiin dhala keerraa geessisu isiin hin jennu rabbiin simarra geessisee nu haa agarsiisu yoo namoonni as jala jirtan wallaahi aamiin jedha namni sekeendii tokko ofillee taatu rabbiin gammachiise dhibu aamiin jedha du'aa rabbiin akkuma jaroonni kun ta'an isiniin immoo nuti barataa billaalee isiniin immoo rabbiin akkasaa godhu furmaatadha waan hin jedhutti hin darba. Ani waan hin gochuu danda'u akka qotti miidiyaatiin nan iyya amma hin danda'e hattaa jechuudha. Fakkeenyaaf karuma gabaabaa tokko jaroota kana qabuu fi waan salphaatiin qabuun hin danda'ama yoo qabuu barbaaddan jaroota kana. Lollaa dhaabatu waliin gala of course garuu jaroota kana hin qabna jettaniinnaan haa qabaman jettaniinnaan namni Afarsootiin qabuu danda'u Arsii qofadha. Na amanaa isa dhugaan jedha namni Usmeetiin qabuu danda'u Arsii qofa. Namni Abdii Kingiin qabuu danda'u Oromoota Walloo qofadha. Yoo Islaama taatan qaba. Yoo namummaan isinitti dhagahame qaba. Yoo Islaamummaan isinitti dhagahame gosummaan isinitti dhagahame qaba. Ummanni Arsii warra kaleessa isiniif jecha waan qaburraatii isin gargaaraa ture isin bira dhaabbataa ture. Isin duukaa boo'aa ture isin duukaa rakkataa ture malee warra isin mukatti cabsitan miti. Yoo dhugaan qalbii keessan keessaa jira ta'e yoo kaleessa tola nu oolanii jettanii yaaddu ta'e namni jaroota kana fidee dhiyeessu isin mataa keessanidha. Kanaan ala isinuma duukaayyuu dhuguma isinitti dubbadhan. Dhaggeeffadha. Warra sheekoleetiin nu dhaqadhaa ittiin gaa. Yaa sheekolee dhalootaan Walloo taatanii nama namatti muka cabse isin keessaa dhalatee fiddanii hin dhiyeessitan taanaan sheekummaan keessan sheekummaa akkaatuu hin taane sheekummaa yakkaadha. Yaa sheekolee dhalootaan Arsii taatan namoota yakka akkanaa namarratti raawwatan biizinesii isaaniif jedhanii isin jala dhokatanii sabaan kana godhan fiddanii hin dhiyeessitan taanaan seeratti hin dhiyeessitan taanaan sheekummaan keessan beekumsi keessan islaamummaan keessan islaamummaa sobaa islaamummaa fakkeessaadha malee islaamummaa haqaa miti. Wallahi isa dhugaa kun isin jedhaa jira. Isa rabbiin kiyya na beeku. Ani akka mataa kotti la nama dhibba meeqa irratti Abuu Yahyaa bilbila koon qabda. Qarshii barbaada taanaan jaroota kana qabsiisuuf wallahi billahi tallahi miindaa koo kan ji'a walakkaa isiniifin kennarra. Rabbiin kiyya kanatti beeku. Baajata ittiin irra geessan dhabdan taanaan itoo mukti kun isinitti suuqame akkam taatu isin. Amma kun qaama ijoollota kana keessaati bobbaan hin baha jedhamee yaadama. Mee rabbii jedhamee waan kana yaadame. Ijoolleen kun deebitee nama taati. Okay, boor nama taate nama keessa deemti asiin eeyidiyaan isaanii tuqameera, saakiyooloojiin isaanii cabeera, sammuun isaanii cabeera, miidiyaa irratti as baasaniiti kan isaan godhanii, miidiyaa irratti as baasaniiti kan itti fincaa'ame, miidiyaa irratti as baasameeti kan jechi meeqa jedhame wanti meeqa godhame. Dubbiin kun dubbuma laafuma tokko isinitti fakkaate laafama tokko isin fakkaate nan akkasitti kadhatama. Kadhumti kunu an akka kootti immoo jaroota kana to'attanii deebitanii jaroonni kun akkasitti annaqamanii qabamanii bakka ijoolleen kun jirtu akka isaan fidan gochuu hin dandeessu. Yoo xiqqaate namoota amma nu daawwataa jiru jala warra Afarsoo waliin deemurra yoo xiqqaate namoota 20-30 oltu bilbila isaa qaba waliinaasaa connection qaba. Abdii Bilisummaa faa duukaas namoota 20 oltu connection waliin qaba. Soba tokkoon qabu kun dhugaadha. Haqarra dhaabbanna taanaan daqiiqaaf sekeendii maayikiroosekoondiitti irra gahamuu danda'a. Namoonni tokko yoo bakka isaan jiran himne namoota nagaa dhaqeef poolisiin Saawudii qaba. Poolisiin Saawudiidha yoo ta'e birrii 5,000 ani biyya biraan jira rakkoon qabu. Riyaala 5,000 riyaala 6,000 laannan namayyuu qabee gadi gadhiisaan jiru birrii xiqqoo laattanii fi bakka isaan jiranii wanni hin gootanii. Roo rakkina baajataa ta'e isin gargaaruu hin dandeenyu maa inni fakkeeffamu maa inni isin fidanii hin dhiyeessine.
Dhiifama naa godhaa kana caalaa haasa'uu hin danda'u. Allahu akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Galatu Ahmad kenna. Ustaz Ahmad Mee carraan kenna nama pas keessa taa'aa jiru. Carraan kiyya carraa keessa leencan dha. Hundi keessan Ustaaz Ahmad namni akka keessanii kun osoo baay'ee dhalatee nu guddate baay'ee bareeda jedha. Anama kanatti mul'ataa jiru akka kiyyatti jechuudha. Sheekota yeroo namni ilma namaa mukni hoddattu suuqamu ay dhufee na yakkisan jedhu waliin ta'anii waan akkana dubbachuun sirrii miti. Osoo hudduu isaatitti suuqamee na yakkisan hin jedhu. Namni hadda booyaa jiru, ka miidhamaa jiru, kana gaha barbaadaa jiru, miskiina miidhamaa jiru sani malee hadda mana taa'ee sheekotiin kenna khatta ahmar ka jedhee as keessaa dubbatu wallahi al'aziim kana waliin ta'aniyyuu nagaya barbaadu nu hin jirtu. Namni maqaan sheekaa tokko akkamitti sheekotiin kenna tuqamte obboleessu osoo ilma keetitti hudduu isaatitti waan akkanaa suuqanii hin jettu kana dhufte sheekonni kiyya tuqamte hin jettu dhugaa dubbattee jettu. Akkamitti namni sheekaa tokko hadhaa dhufe sheekota nuti hixanii sheekotiin kenna khatta ahmar obboleessu namummaa keessaa garam tartan adliin garam isin biraa deeme sodaan rabbii garam isin biraa deeme hadda ilmoo daa'ima waa takka hin beekne muka isaanitti akkas wayita godhan san ati maqaan nu tuqame jettee maqaan keenya nu tuqame sheekotiin keenya daffaramte jettee wayita haasoytu eessa dhaabattee haasoyta namummaa kam keessa dhaabattee haasoyta. Haga sheekonni kenna waan akkanaa keessaa bayanitti nageenni wayitu hin argamu asirratti adliin haga asirra dhufutti ka miidhamaa jiru ummata keenya miskiina waa takka hin beekne kun ammoo mana taa'ee miidiyaa banatee jara nanu miidhanii afaaniin akkana nu godhanii kanaan akkana nu godhanii osoo ijoolleen sun hadha waan ijoollee san irra dalagame ilma kee irra dalagame jecha arrabni namaa siin dubbachiisu arraba namaa hin himattu as baate rabbii keessan sodaadhaa. Inni lammaffaan immootu walaa jaarsummaa waan jedhamu asirra hin fidina yoo dandeettan keessaan fixa wanni kun ummata gadhee waan akkanaa dalagu kana onnee itti hora waan kenna dubbataa miti duraanuu waan isaanii haa dubbatamu malee bu'aa keessa argataniiti miti wanni waan akkanaa jalqaban. Wanni akkanaa wanni jalqabameef beekamtii argatuudhaaf malee waa bu'aa argatee fi uffata ittiin jijjiirateeti miti wanni miskiinni ittiin miidhamaa jiru nurraa namni dubbataa waan jedhu sammuu keessa waan qabaniif malee waan biraatiif miti kana beeka. Kanaafuu ummata akkanaa kanarraa as fiddanii jaarsummaa irraa dubbachuun ammootu mujrima beekamtii kennuudha. Waan godhuu dandeettan warri Makkaa nama 10 warri Jiddaa akkas namoota gurguddaa qabadhaati community deema ofirraa beeksisa rakka ummata miskiina badee irra deemee rakkatu san akkanatti arguu irra maqaan biyya keenya badee hunduu as keessaa xuruuramee galuu wayya. Maqaan biyya keenya maqatu bada jennee sodaannemi maqaan biyya keenya badee hundi keenya Itoophiyaa ummata Oromoo kana akka budaatitti ilaalanii as keessaa xuruuranii nu galchuu wayya wallahi kana isin hin wanni isin asirra teessanii jaarsummaa osoo hadda ilma keessan isin duratti akkas godhanii jaarsummaa miti aaloo bayachuu asii achi danda'atillee ilma kiyya akkana jalaa ta'e jettee si gube hadda hirriba dhabdee silaa aaloo bayachuu asii achi deemta malee jarana mee maalin waraana kana dhaabaa jettan nama 200,000 asirra jira nama 200,000 isin jara dhagahee waraana kana dhaabaa amma yeroo isin haasoytan kanatti mana 200,000 baname mataa wal gaggalchanii arraba wal muraa jiran mafteen kana wanni kun dhaabuu ka ittiin dandeettan namoota jaarsa qabdan sheekota qabdan qeessota qabdan namoota gurguddaa qabadha biiroo diinnataa dhaqaati namuma lama as fuudhanii seera jala haa oolchanii san booda hin argitan yoo namni tokko ol kaa'ee dubbate gaafa isin asirratti jaarsummaadha jarana kana godhaa maal ofiiyyuu jaarsummaa miti ofiitii dhufanii sheekotiin jarana nu yakkitan waliin jedhaa jiran yakki ilma namaa taa'aadhaan muka itti suuquu caalaa hin jiru yakki ilma namaa harcee nyaachisuu caalu hin jiru ati hadha arrabaan na tuqan jettee asii dhufte yaaki rabbuma keessan sodaadha ani sheekotii akkanaa kana waliin jaarsummaa taa'u irra dhufanii ani yakkabe jedhee ka himamu ilma namaa dhiiga obaasaa ka jiran osoo argu afaanin na tuqan jedhee yakka ka himatu waliin as taa'uunu wallaahi aziim salphinna guddaadha. Salphinna guddaadha ka kiyyatti ani waan gubata garaa kiyya keessaa qabu dubbadhee wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yaa jallee walirratti hin dheeressina laakiin garuu yoo waan godhuu dandeettan
ummata kana namoota gurguddaa nama kudhan bakka hundaayyuu warra Makkaa warra Jiddaa namoota dhageetii qabutu jira warra Riyaad kanaati biyooti hinnataa dhaqanii haa himatanii Salaam alaikum. Kebeke dugala tomi ama carranki yumana fakkaata ulfadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan silaan dubbachuu barbaadu hedduu isaa Kebeke dubbate garuu eega dhufe dubbachuun dhiisu jechuudha waan tokko sanitti hima boyaa hedduu galatooma kaleessa baaba shariyaa dhimmana isaatti Ifa mana moderator qabda madda galcha please badda wala bugalcha namni moderator qabda warri kaleessa galgala doktor kennalleen Minnesota irraa seenanii achirratti haasaa yeroo haasamaa ture san dhagaa ture deeman ufi dhagiseedhan ol seenaa akka dingataa bilbilinatti bu'ee keessaa naga buusanii jechuudha namis baay'ee waan ta'eef achirra silaa waa dubbadhaa ture an akka nama tokkootitti wanni gabaabduna irraa dubbachuu barbaadu hawaasa Arsiisi komandoo kana akka waan amma dhufe kana akka inni dhufu nuti beeknee asii sanaan dura dubbachaa turre maayin warri Arsooma Gorsooma jedhu hojii dalagee jira Arsii bakka lama daddaan qoodee uummata keenya akka waliin pirmanne kan taasise tokkoffaa warroota kanneen jechuudha itti gaafatamuu qaban kan lammataa ijoollee gabbaatee nama arrabsitu gosa namaa ummata namatti duulaa turte warra dhageeffachaa ture jechuudha. Asuus ilaarra warra sanneen qabanii gochi kunneen miskiina xixiqqaa haadhaaf abbaa isaanii agartee Mediterraaniyaa kanarra dabranii qurxummii jala dabranii cinqaa meeqa keessa Su'uud Arabiyaa dhufanii maatii teenna dabarsine jedhan arda muka sitti galcha ka dura afaan namni namaan jedhu san itti galchanii gudeedanii mukaan kaan afaanitti fincaananii kaan maansa afaanin dhaqanii bishaan itti dhugi jedhanii akka kaleensaa daa'imni taate inni namummatti lammatan deebine godhanii jechuudha. Warra kana deemaa beeluun faanuu fi deemaa beeluun maal jechuudha wanni akkasii maal asii akkasii shari'aa islaamaa keessatti dhiifama naa godhaati Sheekh Ahmad Abu Yahyaa as keessa jirtan hundi keessanuu sheekkoonni warra as keessa jirtan gaafii sana naa deebisan hundi keessanuu shari'aa islaamaa keessatti nama tokko waan inni si godhe san godi haga inni si godhe san garuu haga inni si godhe san ittiin caalin kan jedhu ni jira moo hin jiru kan akkana ibsitanii hin barbaadaa jechuudha. Guutuun keessa kun gaafii kiyyaa jechuudha. Ijoolleen tunneen ummata gumaadhaa fidanii mana fi keessa kaayanii waliin itti dubbachuun maaliif barbaachise? Seerri hin jiru addunyaan tun akka seeratti bulaa jira jechuudha namni. Su'uud Arabiyaa keessatti ijoollee sunneen gudeedaman jechuudha. Nami nama gudeede maal qaba? Kan keessattuu dhiira gudeede shari'aa islaamaa keessatti maal qaba? Kan akkanaa deebisanii sinan barbaada jechuu barbaada. Walumaa galatti wanni kun waan akka qalbii agartee namni agartee asuma haasee achi haasee dhiisoo doon taane Kebeekiin waan sirrii tokko waan inni dubbate kan hundi keenya irrallee dubbachuu qabnu. Gochi amma taasifamaa jiru kun gocha dhaabatu miti jechuudha. Gochi amma dalagamaa jiru kun gocha dhaabatu miti jechuudha itti fufu malee. Garuu kana dhaabuudhaaf warroota waan kanneen dalagan warri Suudii keessa jirtan iqaamaa seeraa qabdan dhayxanii Suudii mootummaa Suuditti biyyi hundi qilleensa isaa nama to'atu qabaa jechuudha. Intarneeta kamuu waan feete daataa ati fayyadamtu saniin qabamtaa jechuudha bakka feete yoo jiraatte. Suudii keessattuu teekinooloojii namni biyya beekamte jechuudha. Kanaaf taphaaf irraa dhiisnee ijoollee tanneen qabanii seeratti dhiyeessuu qaban seeratti yoo dhiyeessan ammoo murtii isaanitti darbu ummanni Oromoodhaa yoo danda'a kennachuudha qaba. Yoo san ta'uu baate ammoo warri gocha kana irratti raawwatame murtii isaanii fi himachuu qabanii jechuudha akka shari'aa islaamaatti jechuudha. Gudeedamanii jiran ijoolleen tunneen har'a fakkeenya jireenya akkamiin jiraatan borganama jechuudha. Akkamitti fuula namaa dura dhaabatan maatii isaanii ijjatamiin dura dhaabatanii jechuudha. Sinigale wanni kun waan akka qoosatti nami ilaaluu miti waan akka qoosatti Oromoon kutaa 11 kun hundi ilaaltu miti jechuudha. Oromoon qofa hin taane akka ilma namattu maaltu namatti dhagahama jechuudha. Ilmi ati dhalta irra fakkeenya yoo akkas godhan si maaltu sitti dhagahama jechuudha. Kana ilaaluu qabna jechuudha. Ijoolleen sun yoo lubbuun jiraatan badaduun ganaa waan biraa gaafata jechuudha. Isaan badaduun ganaa waan biraa gaafata jechuudha. Karra fakkeenya maasa garatti obaasan sun kaleen isaa daamiji ta'ee jira jechuudha. Kamuu kan jalattisuu kan sun waan inni keessa fayyadamu rabbi haa beeku jechuudha.
Siqaa'ee namichi sun achi keessatti argisan jechuudha. Kan afaanitti fincaanan sun fincaan nama hagam akka inni keemikaala miidhaa akka inni qabu sun doktoroota fi warroota waa'ee fayyaa baratan beekaa jechuudha. Dhiigan agartee afaanitti gadi naqanii kaan agartee afaanitti fincaananii kaan agartee maansa dhuubanii gara baasanii kaan harcee aduu wanni hin godhin akkasii maal jechuudha kun. Kanaaf waan kana akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadhaan jedhan gara kiyyatti. Booyaa ooluu waccisaa ooluu osoo hin taane ani garuu gaafiin kiyya kan sheekotirraa qabu even haga warra kaleessa galgala gahutti jaarsummaa dubbachuudhaaf mana isaanitti yaamanii arrabsanitti wanni isin gaafachuu barbaadu namni tokko yoo waa si godhe nama sawwuma inni si godhe san godhi jechaa shari'aa islaamaa keessa jira san deebisa akkanaa deebisaan barbaada maaliif ana bakka isaan waan hin qaraniif jechuudha uumama asirratti haasa'amaa jiru dhagaa jira waan ta'eef wanni kun dhugaa dubbachuudhaaf gochi ijoollee sanitti dalagan tun yoo danda'ame warra waan san irratti warra ijoollee san irratti dalage nama biraa osoo hin taane warra waan san irratti dalage ijoollee san qabanii jara san fuula dura fidanii akka isaan miidiyaa irratti godhan godhu isaan goosisuudha jechuudha. Gabaabaan kanuma wanni biraan jiru. Ayyee garaan nama fayyuu danda'a jechuudha. Ayyee galatoome hayyuu keenya galatooma ulfaadhaa waraabulaa ta'e kana. Itti kaanu eenyutu itti aaname ustaas Sheexaayir gara tollee as keessa jiranii mee isaan odoo carraa kennitanii warri isaan dura jirtanillee. Mee nu kennaa waan nulleen dubbannaa haqa dubbanna maal jechuudha. Eenyuun akkas jiru suni. Nama shantu duuba dhufe obsaa Hamzaa dubbadhu. Okee dubbadhu Hamzaa. Okee dubbadhu Hamzaa. Obsuun barbaachisa jechaa obsinee isin caqafnee rakkoon qabu. Ayakshira obboleeyyantii namni hunduu dubbatee jira. Wanni dubbatame hundi wannuma nuuf ta'u jennee amannaa. Garuu ani wanni dubbachuu fedhu waan biraa dubbachuu hin barbaadu. Waa'ee warra Suudii qofa dubbachuu fedha. Warra Suudii. Nu badhee teenneeti namni hunduu haasa'utti irraa jira. Rakkoon bakkitti raawwatamaa jiru Suudii keessa. Ilma namaa irratti katabatamaa jiru Suudii keessatti. Kaleessa wanni marti imataa ifan taane amma gabbahee ifa ta'ee jira. Namni kalee uumaa ambaa keessatti dhamti gama lachiitu dhuftee nama bira gatteetteeti dubbii namarraa fuudhanii namaa laalanii kennata jechuudha. Kanamni irraa miidhamaa jiru ilma Arsiiti. Kaja dubbii ilaalla jedhu ilma Arsiiti. Kanagaa buufna jedhullee ilma Arsiiti. Ka ummata miidhu garuu abbaa biraati. Suni miidhamaan isaa maaf ay bahee sheeyni hayyuun hedduutu jira. Maa as bahee namni miidhamaa jiru kuni kiyya. Ka miidhaa jiru kunillee kiyya. Waan kana waliin dhaabna namni isiniin jedhe jira tokko achi kanaa qabadhu. Yoo namni sun jiraate waliin itti deemtu. Yoo namni sun hin jiraate wanni atillee haasoftuuf hin jiru. Wanni atillee irraa haasoftu tokko hin jiru. Sunis dhiira atis dhiira. Haadhumtu ijoolleen karaa tama dhumaati. Gaafa haadhaaf abbaa biraa baate waa namaaf ilmi namaa bishaan sanis seene. Seennee arginee jirralle yeroo baay'ee irra deemnee arginee jirralle. Yookaan du'ee bishaan sanii qurxummii keessatti hafa jedheetuma itti seene. Yookiin jiraadhe ammoo nama ta'ee haadhaaf abbaa kiyyarraa waa jijjiira jedhee osoo haadha abbaan duuka boottu itti seene. Isin warri Suudii kalee gizee bishaan danfaa gaara kamissani itti naqanillee naannoma san jirra. Hawaasa keenya. Wanni marti akkanatti ifa biyyaan taane teknooloojiin hin jiru yeroo san jechuudha. Hadda bilbila isin warri Suudii warri ani muqiima jettan guutuun keessan ijoollee kana sarraafa jettanii mallaqa irraa fuutanii hawaalaa irraa mallaqa irraa fuutanii biyya hawalaa fi jirtan. Ni beektan bakka isaan jiran tokko keessanii. Tokko keessanii hundi isaa bakka isaan hojjetan akkaataa isaan itti hojjetan dhalaaf dhiira. Beekaa maaltu nu gadi badiin ijoollee tana buute isini bu'uuf deemti. Balaan Suuditti ka'e kun isinirraa hin dhaabbatu. Daangaa kan jiru bakka waca kana keessaa kan jirre dammaa mimi balaan kun hin dhufa achillee.
asiira areeraa fi maangaa waliin naqxanii ciciiftanii dhuydan manguddoonni keenya sheekonni keenya hayyoonni keenya kuni gaafa isa lafa jisitanii dheedhi namni isaa gayyaa utu fudde maal rifatina osoo ilma kiyya ta'e ani akkamitti dhaabbadhe haasaa hagan osoo ilma kee ta'e akkana haasofta bar seenaa minilikii haga hadhaa dhaloota waggaa meeqatti sammuu teenna keessaa bahuu dadhabe tooftaan akkana amba cabse malee ummata keessatti akkanatti waan akkana hin raawwanne ka sammuu keenya keessaa bahuu dide haga hadhaa dhaloota darbu kun maa obboleeyyantii maaf cadhiftan mee warri badhee jiru gaarii jira haa kolfu haa haasa'u itti mutti haa jedhu isin warri suudii maaf raftan gocha kanatu kanama raffisu hayyummaan tee maalitti sheekummaan tee maalitti bakka kanatti feemasummaan tee maali warri feemasii dhiisa beekamtii malee beekamtii argate eenyunu haa ta'u eenyunu nama arrabsee qaama dubartii badhe baasee ka dhiiraa badhe baasee mataa namaa gaggombisee hayyuu gaggombisee beekamtii argate warri jala deemtanii nama 3,000 4,000 7,000 15,000 isin laaltan kun jechuudha kaleellee gizee qaama inni gabbaas akkasuma jira haddallee gaafa lubbuu ufiititti taphatu lubbuu ilma namaatitti taphatu haddallee akkasuma laaltan maaltu kana isin goosise obboleeyyantiyya hayyummaan teessan eenyuuf ka Arsii ka Walloo ka Jimmaa ka Harargee ka Wallaggaa ka Shawaa borukonni akka ummata kanarra wal raawwataa jiru kana maali ati osoo Arsii taate surreen godhattu qamisiin godhattu ta dubartiillee ta Arsiillee osoo rakki akkanaan kutaa biraarra raawwatame Arsiin gabbaatee waan kana dhaabuu fiiddi gabbaatee waan kana dhaabuu fiinna guutuun keenya wal beeyna garuu caqqisee warri laalu kuni kolfu kuni warri kana raawwatu kuni boruufillee wal hidhanneer boruufillee wal agarreer hayyoonni teennallee hayyoonni martuu jechuudha nama tokko lama lakkoofsa namni waa dubbataa jiru karaa suudiyoo taate dhibba beeyna karaa maraanuu kallattii maraanuu ni beeyna bakka rakkoon jiru kanallee ni beeyna haga hafarsuuf abdii bilisummaatiif Ahmad King qabamtutti nageenyi dhufu hin rafina jedha tana seera dhiyeessa waan biraa haasa'a hafarsollee taate qaba obboleessa kiyya haa ta'u obboleessa kiyya ka haadha kiyya garaa takkatti gabbaa haa ta'u yoo inni waan sabaa balleesse obbolummaa isaa waliin hin qabu obboleessummaa isaa hin fedhu wanni inni naa godhu hin jiru saba waliin waa naa godha malee namni sabaa hin tolin namni saba salphise salphataadha wanni obbolummaa jedhee isarraa hidhadhu hin jiru ka Walloollee akkasuma namni ilma beekamtii hin qabne ilma akka sareetitti ilma namaatiin waa tabsiisu kabaja argatee hayyuun keenya kabaja dhabe kana akkamitti jala deemtee nama 7,000 itti muddi jettaan sheeni marti maal gootaa achitti amaamaa ofirraa lafa keettee jala teettee laalta ummata salphataa ummata diqqaataa kan ummata saree wasaka kan nama dhala ofii hin beekne kan nama salphattu akkanaa kana maal gootaa jala teettee of diqqeessita maal gootaa ofii waamta dura gabbayi ati ilmi Arsii hafarsoo gabbaasi qabi harka keetii qabadhu shortattuun kennin ijaarsi gabbayi qabi hafarsoo kunoo kenni amma kenna as kenni jedhin ilma Wallootiin gabbayi ati illee abdii bilisummaa riyaatiin keessa teetti jedhi lachuu